عليكم ورحمة الله وبركاته. بكجر تمرت يعني بيتن إلمان كينيا لمي تينيا كيسانيف سغاليتا يا أمة إثيوبيا مالف نتلوستن عرنا منكم Ana hidhaa tokko keessatti nam 190 taajaalawwan kiyya Islaama an kana gaddisiise maal ni beeka eessa jiran sa ulamaa'in Faatime keedama jira rakkoota kamale rakkoota kan qabu bar dalagadeen gama biyarra baheetiniin garuu warra kana siyaasanya tokkootitti mana lafa jalaa hidhame arra ni garta ifa nasiifu kuni ifa dhaboon taane paawori asitti akka namni qabbanaa hin dhumneef nuu ifaa jirudha kun akkuma argaa jirtan kana ifa gar ni gartan majiran osoo nyaachuu danda'an osoo uffachuu danda'an osoo dalagatanii lafaa qaban qabni isaanii irraa dhumee lafetti deebi'anii kun haadha ofii dhabee hin dalagadhaan manaa bahee kun ilma ofii dhabee achi keessatti dhala ilma namaa hin fakkaanne kan nasbeen jirullee nama ka du'e ol kan jirudha gaditti wanti sin jiraataaf hin jirani oromummaa tana walitti qabu oromummaa kana koottaa sagalee ta'ana bakka mafeete iyyuu jiraadha bakka mafeete iyyuu taa'i agartee adda oromoo kana inni kun oromoodha nama gartee yakkee achi dhaqeedhaa miti nama yakkamaan qabeeti miti yakkamaan kana nama ajjeesas jira ka biyya isaa jira kan gartee nama lamaa sadii walirratti fixellee jira haala kana takkaa hin dararamne jechuudha dararaa guddaa ijoollee teenya irra gabbaayanii nama sagalee nu ta'uu dhabne warri ol ergachaa jirtan kun porfaayilii keessan jijjiiradhaa kuttaadha guyyaan sagantaadhaa boleeyyan keenyaadha sagalee ta'uudha yoo nama shanillee taane jechuudha nama shanillee yoo taane quuqamaa fi dooddi saba keenyaa qabnu agarsiifachuun kenna waan qabaniin cidha dhaqan jettee oromoon gaafa mamaayitu hadha gaafa ati ilaalte feemasa kookaati jettuun hadha gartee kan ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtu gaafa inni tapha qabu halkan guutuu taa'aa bultee akka gartee nama baankii ofiitti waa galfatu akka nama hojii ofii hojjetu jala teettee halkan guutuu taaptaap godhaa bultu sheer gataa bultu nama yaamaa fi bultu hadha nama isii gabbaanii dubbatu dhaban jechuudha maal goona haguma humna qabnuun sagalee olii taana rabbii jira sheer godhaa koppilinkii kataame namarra sheer godhaa ka dhufe haa dhufu ka taa'ee haa hafu kan titolaafin share goda profile keessa jijjiiradha koottaa nutti ol baa yaada nurraa qoodadha gammaatti nama profile jijjiiratee as keessa jiru argaatiin jiru hundi keessanuu mee profile jijjiiradha nama profile jijjiiran eenyuun illee haa taatu adda mana kana keessatti affeeruu irraa hin qabnu jechuudha maaliif nama jijjiiratee dhufee nu wajjin obboleeyyan keenya kanaaf hin sagalee ta'uu barbaanna waan taateef wanti marti nu keessa darbina nuti rakkinaa biyya namaati biyya kana dhufne malee nama saamu biyya kana dhufne gartee yookaan biyya cabsinee biyya kana dhufne biyya tana cabsuuf asin dhufne kallattii kamiinuu haa taatu Saudi Arabiyaa keessa ni beeytani rakkoo guddaa keessa darbitee shilinkii sumuna walitti qabattee biyya ijaaraa jirti malee ta biyya diideeti miti jechuu ijoolleen teenya kanaadhaaf hadha ijoollee tanaa nama sagalee ta'uu dhabne nama sagalee nu ta'uu dhabne du'aa kennaaf jiraa kennaaf nama bakka jirru nu wallaalan gaafa ati ijoollee Saudi Arabiyaatiif sagalee ta'iyyette mee guyyaa walakka sa'aatii sagalee ta'uu jette deemee tapha kiyya taphadha ma dhengada sagaleen taaneef ani keessatti xiqqaadhe akkasnaan jirni maali nuti oromummaa walitti hin qabnu xiqqaadhe akkasnaan jirni maali nuti oromummaa walitti hin qabnu porfaaliin kiyya jijjiiramu nadi dhengada jijjiireetiin ture torban malee jijjiiramu adabbii qaba obboleessa akkaawuntii biraatiin seenuudhaaf ammoo akkaawuntii sun xiqqaadha nama akkuma takka qofa qabaaf kanaan seenee na folchaadha akkasii obboleeyyan kiyya kanaadhaaf hundi keessanuu jechuudha mee porfaayilii keessan jijjiiradha sagalee waliif haa taanu na folchaadha ani porfaayilii jijjiirachuudhaaf na adabbii qaata galgalarraa yaala silaa namni jalqaba jijjiiratee dhufee taa'u bakka kana taa'wana rakkina san yesinaa hubadhaadha hundi keenya iyyuu obboleeyyan keenya warri keessatti Saudi Arabiyaa keessa jirtan boru hadheetu jira malee boru si'i karaan kun yoo sii tole karaan kun yoo hadha gaarii ta'e boru karaa kanarra baate atilleen hadha gartee yoo ijoollee tana cadhisanii dhumiinsi kun akkanumaan itti fufu ta'e atillee boru karama sanirra deemta jechuudha akka duutu beeyteetu maan achi seenta hadha qabamtee achi seentaa boru qabamtee achi seentaa hin beeytu jechuudha warra hiqaamaa hin qabnee miti warri hiqaamaa qabu biyya kana keessatti akka sareetti jiraataa jira jechuudha akka sareetti yoo barbaadan irraa fuudhanii achi kutanii duuba qabanii ol darban jechuudha nama meeqa hiqaamaa wajjin qabanii akka barbaadan godhan akkasumas warri dhufaa jirtanillee ni porfaayilii ijoollee Saudi Arabiyaa kan uffadhaati koottaa nu fakkaadha teessummaa mana keenyaadha warra porfaayilii kan uffate qofa warra gadda keenya nu wajjin ibsate qofa simanna jechuudha haga ammaatitti nama porfaayilii kana jijjiiratee dhufee nu wajjin gadda keenya yookaan sagalee uummata keenyaatti ta'aa jiru haga ammaatitti nagarre waltajjabaatuma jirra uffadhaa koottaatiin nu cinaa dhaabbadhaa sagalee ta'a
koota akkasumas yaadas nu kenna yaada qabdanillee ibsadhaadha hadhaa fi boru furaa'eliin kun ka irra taa'u hadhaa borutti jijjiirachuu dandeessa jechuudha borus bakka gartee yaamicha onlaayinii irraa goonee jirra warra biyyaa keessallee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu yaamicha goonee jirra ustaazota kana karaayyaa abbaa mancaa shiyaamin ibruu akkasumas ibsaa hayyoota teenya kan biyyarraa qabnu olamoota keenya miidiyaa kana gubbatti affeerreetiin jirra kanaadhaaf itti qoqqophooytanii hadharraa sa'aatii ammaa kanarraa eegaltanii profaayilii keessan jijjiirattanii itti qophaa'uu qabdanii jechuudha. Kun ammoo erga dhala ilma namaa taate dhalli ilma namaatu kabajamuudha qaba. Kun nuti koomummaa walitti qabnu ko obboleessi keenya achi keessa jiru warra achi keessa jiru kun namni akka caaltuu faati akkas abdii culullee faati warra kalee sagalee namaatiin ta'aatu turetu hadha sagalee dhabe. Hadha galtee kaleessa gadi baanii booyanii boochisanii gaafa jedhan hadda ammoo namni gaafa isaa achi keessatti dhaban. Fakkeenya caaltuun ramadaana keessa qabamte haga ramadaanaati as baatii meeqa achi buutanisii ay buutanisii namni beeku daa jirti moo hin jirtu jaarsisii jira moo hin jiru namni beekan jirtanii yakaan qabamte waa balleessitee qabamte kan gartee gara mana rabbii deemte umraa osoo jettu karaa sanitti qabamte jechuudha obboleeyyan keenya nama akkana kan inni gadi baanee yoo sagalee hin taane hadda eenyuuf sagalee taana meeti feemasni oromoon ni qabattu meeti feemasni oromoon naa dubbata jedhee yoo rakkoon illee natti gale yoo gammachuunis natti gale kana bira dhaabbadha isa gabbayee naa dubbata isatu fuudhee sagalee tiyya saba biraan naa gaya isatu naa facaasa jettanii warri isin sa'aatii 24 guutuu mana isaa jala teettanii taaptaap gootan kooppiliinkii gootan waan qabdaniin bira dhaabbatan eessa qedha biyyee seene meeti hadha namni hadha oromoo ijoollee suudarabiyaa bira dhaabbanne paarsantii 100 keessaa paarsantii 35 yookaan 45 ijoollee suudarabiyoota warra biyya namaa kana keessa jiru keessaa jechuudha warri hamilee keessan ol fuudhe warri fooloo keessan guddisa isaani biyya seentanii akkam taatan isin nama tokko qofa agarra miidiyaa kana qofarra nama fooloo guddaa qabu nama waan kana gadi ba'ee dubbatu sa oromootiif mubaarak malee namni argitan jirtanii hin agarre eessa dhaqe namni kuwwan eessa dhaqe asliin jettan mee eessa dhaqe abduseen jettan makiin jettan eessa dhaqe warroonni fooloo guddaa qabu haati faate tattan eessa dhaqe mee eessa dhaqe kunniin kakanaa gadi illee jira jechuudha warroonni fooloo 100 ol qabu hedduutu jira gadi ba'anii namni tokko waa'ee ijoollee suudarabiyaa kanarraa maaf hin dubbanne nama meeqa inni itti barreessine nama meeqa inni yoo isinillee dubbachuu dadhabdan manuma keessan kana nuu kenna nuyyuu afaan qabna keessa seennee dubbannaa saba keenyatti ijoollee kalee mana kana guddifte ufii deemanii dhufanii rakkoo keenyatti himanna gaafa nu jennuun mana ofii cufatanii deemanii daaraa ofii dibatanii shilingii sumana irraa gudunfatanii deemanii kan jechuudha. Eessa dhaqan hadha isaan sun meeshee konni keessa eessa dhaqe kayyoo mana ijaaraa jedhan nuti gartee masgida rabbii shilingii sumunaan bira dhaabbannu. Kan gartee harkaa kenninu yoo dhabne gartee tafuu duraati ji'a duraati salafa fuunetti erginu eessa dhaqan kana ji'a kana kenninee ji'a dhufu waadaa gallu nurraa fuudhan eessa dhaqan hadha nuti ijoolleen suudarabiyaa nama gargaaraan turre kalee nama bira dhaabataan turre adda duree nama dura yaamamaan turre wal dorgomaan turre wal dorgommii keessatti namni nu dura dhaabbate namni konkolaataa isaan bitaatiin turre hayyoota keenyatti olomaata keenyatti eenyu ture nu ibar hadha akkam taane nuti kaleessa warra gartee nama miilaan deemee nuti dhufu makiinaadhaan galchinu nuti kalee warra deemee nuti dhufu kabajaadhaan galchinu nuti kalee wayita biyya keessa taa'anii as kennaadhaan fuunee namatti kennu hadha akkamis sagalee nuu ta'uu dhaban sagalee hadha akkamitti nuu ta'uu dhaban nuti sanyii biraati sanyii masanii jechuudha biyyuma san keessa jirra warri hadha azabamaa jiru warri hadha gartee gubataa jiru jiruu ilma namaatti gaditti warri osoo hin duune jiruu ilma namaa ka jiru gaditti ka du'e olitti gubataa jiru kun warra sanii malee warra biraatii miti jechuudha hadha yoo sagalee nuu hin taane yoom sagalee nuu ta'an Oromoo hadha oromummaa teenya yoom been guyyaan isin oromummaa kenna himata yoom ashangullitti bochaa jala kanatti ergi warra ashangullitti bochaa jala kanatti ergu muutu godha jala naachu atta ta'an ammallee obboleeyyan kiyya profaayilii keessan jijjiiradhaati koottaa nu fakkaadha sagalee nu wajjin ta'a wanti marti nuunni darbiti wanti hin dabarre hin jiru hundi keessanuu karaan isin deemta warri suudanii achitti hin argamne maaluma wantummaan dararaa kana guutuu ga'e mootummaa biyya keessaa ka jedhan ka mootummaan biyya keessaa nuti siyaasaa kam keessillee hin jirru gaalaa bira'ee jala fiigachuu kuun nakala ofii kochuu kuun adiidha ofii baachuu maali humna kamiin gadi ba'ee inni gartee nama miidhe eessatti nama miidhe kan gartee siyaasaaf akkas taatu ijoolleen suudarabiyaa akkas eenyuun waa goone nuti kan asirraa biyya deemee galee takkaa nama asirraa biyya deemee galee nama miidheedhaan dagartanii beeytanii asirraa deemee galee bakka waa balleesseedhaan dagartanii beeytanii yoo jiruu ofiitiif gajjedhee deeme malee yoo dadhabee ofirra deeme malee nama asirraa galee siyaasaaf waa balleesse agartanii beeytanii suudarabiyaa galee waa balleesse suudarabiyaa irraa galee mana gube suudarabiyaa irraa galeetiin nama siyaasaa ibaluun ajjeese nama jedhan agartanii beeytanii maal ijoollee suudarabiyaa wanti qubni itti qabamuuf maal yoo siyaasaa taate siyaasaa irraa bilisa dhageeffadha yoo miidiyaa kanarra taate Nuurtetin yeroo fi ofachuudhaaf gaalaabree ofii jalaan deemuudhaaf iyyuu hin danda'a. Asirraa gadi bu'ee suudarabiyaa kan irraa sodaatan waa balleessee beeka mana namaa gubee beeka milishaa ajjeesee beeka hin beeku
yoo jiruun itti hammaatte yoo biyya keessa taa'uu dadhabe ufurra zooree biyya namaatitti deebi'a malee wanti inni balleesse tokko hin jiru jechuudha. Nuti hadha nama sagalee nuu ta'udha jechuudha. Maal yoo sagalee nuu taatan nuti ilmaan keessaniimi hadda garteetiin yoo kakaleessaa sagalee taatan kun eenyu qaba kana eenyu sagalee ta'a. Xiqqaannee warra as keessatti ambaas jedhanii yookaan maal jedhanii koomineet jedhanii as keessa walitti qaba warra abaa garaa bichaa warra gartee dhukkubsataa mee dhageeffadha warra as keessatti mallaqaan nama gurguratu yoo hadha 500 itti kennitu fuudhanii biyya si ergan rakkoon xiqqaan nutti hin jiru obboleeyyan kiyya wanti biyya kana keessatti nurratti dalagaa jiru warri dhaaba mootummaa kana himatu warri rakkoon xiqqaa nurratti deemaa jiru jechuudha osoo obboleeyyan keenya as keessatti du'aa jirtu osoo garteetiin reeffi isaanii mana keessa ciisu osoo reeffi isaanii guyyaa 3 gartee ijoollee keessa oolu birri 500 irraa fudhatanii kafayyaa qabu ka dalagatu danda'u ka akka barbaade ta'uu danda'u isa fuudhanii biyya galchan maali dhukkubsataa yoo biyya galchan warra garteetiin dhukkubatee achi keessatti maliyaana namni gartee du'uudha boru du'a iftaan du'anii eegatan kana waksaa guuranii haadha isaatti reeffa isaa biyya galchan maal qabu nuti akkasi salphina kana keessa jira jechuudha nama nuu dubbatu dhabne nama waan keenya dubbatu dhabne yeroo gartee ashangulliitti boochaan ergina billaalee ka jala kanatti gize kam sagalee nu yeroo ijoolleen keenya dhumtee sarkaa kanarra jirtutti eessa dhaqamme eenyu namni sagalee nuu ta'u eenyuun qabna nuti wal malee eenyuun qabna porfaayilii keessan jijjiiradhaa koottaa nu fakkaadhaa buleeyyan kiyya rabbiin barakaa isinii haa kennu rakkoon tun rakkoo keenya rakkoo teessani hadda boonaan hadda dubbata malee tarii boru mana hidhaa keessa jiraachuu danda'a hundi keessanuu boru mana hidhaa keessa jiraachuu dandeessani koottaa sagaleen wajjin ta'a buleeyyan keessa kana yoo warra feemasa warra fooloo guddaa qabu warra fooloo miliyoona qabu warra 200,000 qabu sagalee nu tayyenne kadhannee irraa dadhabne tama qabnuun gabbaanee sagalee olii taana jechuudha kaleessallee gartee afaan jarri qabdu san ni qabna dubbachuu ni dandeenya gadi baanee taaptaap godhamee ijoollee shabakaan na qabaa jira isaanii ol dubbanna malee isaanii gadi hin dubbannu kallattii kamiinuu jechuudha haa ta'u akkuma namni fooloon achi jala walitti qabameef namni heddumminaan ka biyya keessa jirus ka biyya namaa keessa jirus ka suudii keessa jirulleen dhufee haa dhaggeeffatuufi malee isaanii ol dubbachuu dandeenya dubbiidhaaf garteetiniin isaaniin kadhanne nuu dubbadhaadhaafi miti nurra beektanii nuuf dubbadhaa jechuudhaafi miti manuma keessan nuu banaa keessan nu affeeraadha innee dubbannaadha mana sanillee nurraa fatan jechuudha. Mana kaleessa nuti harka kennaan guddifne mana kaleessa fooloo fi taaptaabiin nuti guddifne hadda mana san nurraa cifatanii keessan nu affeeraa keessa teenyee keessaa dubbatan naayenne nu dubbadhaan jenne rakkoo biyya keenyaa nuti himata malee rakkoo bakka keenya bu'aa himadhaan jenne eenyuunu akka namni dubbatutti ofirraa dubbanna miidhama keenya ol baanee hawaasa keessatti himanna hawaasa won nu garsiisa ija hawaasaatitti achi nu baasa kaleessa meediyaa kana numatu ijaare numatu gartee walitti sinii qabe yoo gartee geemis taate shilingi gartee taaptaabirra abaaboorra numatu walitti sinii qabe numatu beekamtii sinii godhe achi nu baasa rakkooteen hawaasatti manna gaafa jennu hawaasa san keessatti achi nu baasu dadhabanii gartee ormi biraatu waa namaa godhuu danda'a. Barakallahu fiikum warri dandeessan profaayilii nu jijjiiradhaadhaa nu fakkaadhaadha bilaal baga nagayaan dhufte obboleeyyan keenya gubata kanatu nutti jira hadda gartee warra fooloo qabu warra fooloo guddaa qabu keessaan itti barreessine kalaankosa isaa qabnu itti dawwalle mee rabbii jedhaa manuu kenna irraa dubbanna yoo barbaaddan rafa yoo wajjima boqonnaa qabdan manuu qofa nuu banaatti mee taaptaap godhaa isin taaptaapin gootanii eessaa yaa obboleeyyan kiyya mee taaptaap godhaa koppiliin dhaynee gammachiifne waan qabnuun taaptaap goone namni tokko yoo taaptaap godhe kooyina 3 hassaabaaf akka kooyina 3 hassaabuuf goone fooloo goone inni fooloo nuun deebine nuti fooloo gooneefi yeroo kamu yeroo inni gartee gastii baanee waliin taaptaap goone nama isa mul'ifne hadha gaafa duuti nurra qaqqabdu gaafa du'aan kenna garteetiin manaa ba'uu dadhabee jiraa keessa guyyaa sadii oolu gadi ba'ee sagalee nuu tayyenne kadhannee irraa dhabne obboleeyyan kiyya dhageeffadhaa oromummaa walitti qabna oromoo jechaaf kalee nama na guddine oromoo jechaaf beekamtii gartee feemasummaa kana kennineefi hadha gartee kadhannee irraa dhabne nuu dubbadhu hin jenneen nuu iyyin jenneen beenzila dhugii dubbadhu hin jenneen nuti osoo beenzila dhugine garaa duwwaa dubbannee rakkoo keenya himanna achi keessatti himachuullee dandeenya himachuullee beeyna akka namaa kamittuu himachuu dandeenya jechuudha. Isaanii ol dubbanna malee isaanii gadi hin dubbannu manuma kana nuu banii ummatuma achi walitti qabame kana ija hawaasaa kana dura dhaabbannee rakkoo ta'e himanne mana nuu kennu jennee kadhannee irraa dhabne waan nama ajaa'ibu keessa jechuudha. Nama 3 moo nama 4 itti barreesseetiin kadhannee irraa dhabe an akka mataa kootitti jechuudha. Hadda nu gargaarre yoom nu gargaara dhageeffadha warri afaan bantanii ijoolleen Suudi Arabiyaa warri afaan bantanii jala deemtanii fooloo fi taaptaap gochaatiin bultan asirratti dhageeffadha. Namni hadda sibiran dhaabanne namni hadda galata kan kee beekee si gabbayee sagalee hin taane ijoolleen kalee sana bira dhaabbataatiin turte ijoolleen tun kalee sagartee taaptaabii koppiliinkiin na bira dhaabbatte waan qabduun na gargaarte sabaa ol na goote jedhee beekamtii naa kennite hadda gadi bahee namni si sagalee hin taane yoom sagaleetiin ta'a ubbara
kadhannee irraa dhabne du'a keenya nutti hawwani namni obboleessa as keessa dhabe hin jiru osoo obboleessi isaa as keessa jiraate feemasummaa miti namni fooloo lamaa sadi qabu namni 100 qabu gabbee ka iyyaa jiru agarra jechuudha quuqama lammummaa kan qabu hadoo disabaa kan qabu kan obbolummaan itti dhagamte kan oromummaan itti dhagamte ka biyyummaan itti dhagamte gabbee iyyaa jira jechuudha nuti hadda nama san dhabne jechuudha sirra nama gadi bayee nu dubbatu dhabne sheeni kennameeti morma jala seenanii walitti maramuu malee ijoollee ta'e ka feestaala keessa waliin maramtee dhumaa jirtu dhabne namni sagalee ta'e meeti wal arganii waliin nyaatanii dhuganii cooma waliin muratanii deemaa jiru akkam ta'an mee waa'ee ijoollee tanaa namni keessa jira namni waa'ee ijoollee tanaa keessaa kaasee eebade ijoolleen Saudi Arabiyaa dhumaa jirti warri kalee akkuma kenna kana nyaatee dhugu kan nyaata malee jirtu jedhee namni isaan keessaa yaadate jira mormatti wal maramanii cooma muratan malee Here are 5 cool things to do in and around Cleveland. waraabdanii sheer gatanii waraabaatti wal biraan naagaya meetu ustaazon keenya warri nuti gartee akka rabbiititti ilaalu warri kaleessa nuti warri kaleessa nuti warri yoo isaan nu yaaman yaamichi isaanii guyyaa kanaatti dhiyaadhaa jedhan haga guyyaan sun ga'uuf cinqabnu guyyaa kanaa ebaluun gargaartan gaafa jedhan osoo isaan nuti nimne warri nu dursinee achitti argamnu mee eessa dhaqan warri kaleessa nuti konkolaataa as teennee itti binnu eessa dhaqe warri kalee gaafa nuti dhufan nuti konkolaataa itti binnee galchinu eessa dhaqe hadda gaafa nuti as keessa feestaala keessa gubannu gaafa feestaala keessatti dhumannu gaafa feestaala keessatti akka baladiyyaatti waliin maramee nee darbamnu gaafa du'aan keenya gartee guyyaa sadi oolu nama keessa akkam tana isaan sun eessa dhaqan isaan sun eessa dhaqan hadda sun maal wali qabna oromummaa wali qabnaaf abbaa keenya jechaani turre abbummatu walitti nun qabne moo oromummatu nuti hin jirre moo kalee sagalee nu ta'an sagalee tan maal oromoo kan kalee hidhamte kun oromoodhaa miti kun abbaa biraa qaba yoo hadda ija ummataa dura dhaabbatanii isaanitti iyyataa jirra nu dhaqqaba rabbii jedha nu dhaqqaba kunoo duunee nu dhaqqaba nama qabnutu isinii nu dhaqqaba abbaa qabnu isinii nu dhaqqaba akka biyyaatti hayyuu qabnu isinii nu dhaqqaba ustaaza olamaa qabnutu isinii nu dhaqqaba jennee gaafa nuti iyyinu qaqqabbii keenya san dhiisanii mormatti wal maramanii cooma waliin muratanii cooma waliin booka waliin unatanii gargar deebi'an namni waa'ee Saudi Arabiyaa achi keessatti dubbate jira ijoollee tana dubbatte hubadda achi keessatti warra dheengadda achi dhaqan san keessatti nama meeqa gargaaraatiin turre nuti nama meeqa konkolaataa itti bitaatiin turre hadda gaalannu ijoollee Saudi Arabiyaa maa irraanfatan gaalabree jala teenyee nakalli soogana qoree waraanii asiin keessaa bayu qoreen itti cabee gartee soo waggaa meeqa keessa taa'u shilinkii sumanarraa waliif fuunee gargaaraatiin turre nuti ummata kana gaafa masgida ijaaraa jedhan waan qabnu hin dhiifne kaasiidhame baankii irraa tadalaganne dabarsinee gargaaraatiin turre as kennaa waan jedhan kennaatiin turre hadda akkam ta'anii nu irraanfatan nuti maali nama diinaa ho'iiti yoo hadda sagalee nuun taane yoomi sagalee nuu ta'an ka feemasootaa dhiisa feemasni nuti kenna yennuun daaraa ofii dibatee barbaree ofitti naqee deebi'ee rafuu malee nama nuu dubbatu nagarra yoo rabbi nuu dubbate malee meeti miidiyaan oromoon kadhee dhaabde shilinkii sumunaa bira dhaabbannee nuti gartee gargaaraatiin turre meeqa gadi bahee ijoollee Saudi Arabiyaa maa hirraanfate maa dubbachuu dhabe miidiyaan oromoon kiyyeedhu an ijaaf gurra ummataati kan jedhu sun mee hadda ijaaf gurri ummataa sun hadda miila ta'e gad deebi'ee ka ijaaf gurra ummataa ta'e ka ijaaf waa argu ka gurraan waa dhaga'u rakkoo ijoollee Saudi Arabiyaa kan akkamitti gabbahee dubbuu dhabe miidiyaan kana oromooti kofiin jedhu eessa dhaqeme ani ebalun jedhu miidiyaa kan jedhu warri kalee gurra ummata oromooti kan jedhu warri kalee shilingii sumunaan bira dhaabbataatiin turre kadhabne yaan bira dhaabbataatiin turre kan sababa isaatiif tarkaanfine nurratti fatamaatiin turre eessa dhaqee adda rakkoo ijoollee Saudi Arabiyaan gabaasne yoommaan nu gabaasa gaafa duraa gartee mucaan du'ee galee boolla keessaa du'ee bahee jedhan mucaa kijibaa walharkaa fuudhanii gabaasaatiin turan hadda akkam ta'an ijoollee Saudi Arabiyaa kan gartee guyyarran namni 200 dhumu kan 300 dhumu kan 50 dhumu gurfaa takka keessaa gadi ba'u akkam ta'an har'a akkam ta'an mee kan gartee yoo mucaan tokkichi hadda du'ee qabrii cabsee galee jedhan miidiyaan guutuun itti wannaanneftee wal harkaa fuudhanii dabarsanii gara naakaabaa kibbaan deebisanii dubbataan turan ijoollee teenya ta guyyatti gartee namni 200 dhumu namni 300 dhumu namni 250 dhumu akkam ta'e miidiyaan sun akkam ta'e hayyuun nuti hayyuu jennuun kan nuti jala deemnu akkam ta'e waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa kana gabbahee akkamitti dubbatu dhabe ka galee garteetiin nuti fiidaa isaa haa taanu yoo gartee xiyyi isaaf deemu nutti haa goru jennee mataa itti qabataatiin turre dirratti qabataatiin turre hamtuun isaaf deemtu gara keenya haa deebitu jechaatiin turre hadda akkam ta'e ijoollee Saudi Arabiyaa amma bira dhaabbatee jecha takkatti gabbee ijoolleen Saudi Arabiyaa dhumaa jirti birmadhaa fi Oromoomaa jechuu dhabe kan miiliyoona meeqa qabutu jira gartee fooloorsi miliyoona 1 miliyoona 2 deemutu jira akkam tarra sun gadi meemaa ijoollee Saudi Arabiyaati sagalee ta'uu dhabe
bara baraan nu gubataatuma jiraan nama nuuf dubbatu nagarree jira sirratti jechuudha. Nutillee rabbii rakkatti hin dhiisu wanti kamuu ima jijjiiramti. Wanti hin jijjiiramne hin jiru ima jijjiiramti jechuudha. Wanti hin jijjiiramne hin jiru obboleeyyan kiyya. Warri isinitti tole koottaa uffata kana jijjiiradhaadha. Profaayilii kana kaayadhaa koottaa nu fakkaadhaa. Yaada keessan nu qoodaa walirraa qoodanna. Yoo dhugumatti quuqamni isinitti dhagaamte. Yoo dhugumatti ammoo obbolummaa walitti qabaanne. Yoo dhugumatti obboleessa as keessaa qabaatte. Yoo dhuguma obboleetti as keessaa qabaatte. Yoo dhuguma oromummaa walitti qabaanne. Yoo dhugumatti boru anillee wanti kun naqa qabaa beekte. Yoo dhugumatti gartee reeffi obboleessa keetii kan osoo jiru gartee du'aan isaa guyyaa sadi keessa oole. Quba qabaadhaa. Guyyaa sadi keessa oole namni yoo galgala du'ee haga ganama namarraa baasaniif hafuurri sun mana teessuu nama dhorgu. Biyya oowwaa kana keessatti dhageeffadha. Biyya oowwaa kana keessatti guyyaa sadi si wajjin oolee guyyaa sadi si keessa bula reef. Quba qabaadha osoo nama qabaanne osoo saba qabaanne akkas taana akkas hin taanu. Eessa keessaa dhaqa? Waan ummanni keenya dhukkuba fuudhee dhumaa jiru beeyna. Dhukkubni isaan fitaa jiru maalirraa ka'ee akka isaan fitaa jiru beeyna. Obboleeyyan kiyya bakka jirtanii sagalee olii ta'a. Bakka jirtanii sagalee nu ta'a. Sagalee olii ta'a jechuun kiyya profaayilii iyyuu uffadhaa koottaa nu fakkaadhaame. Guyyama hadhaatiif guyyama boruu kana miidiyaa kana gubbatti gartee ulamoonni hedduun miidiyaa kanarra boruu ni dhufan jiranii eeggataa jiranii waan isaan nutti hin dhufan waliin eeyna akka gaafiititti illee waan gaafachuu barbaadan qabadhaa. Akka garteetiin hin silaati iyyanna keessaniititti waan garteetiin dabarfachuu barbaadan illee qabadhaa. Nuti asirratti gartee ijoollee Suudi Arabiyaa bichaadhaa miti kan yaamicha kana waliif godhaa jiru. Namni dhugumatti Oromoo taatee quuqamni Oromummaa sitti dhagame hadooddiin Oromummaa sitti dhagamte kottu nu birmadhu ijoollee Suudi Arabiyaati birmadhu. Hadda yoo nama agartee nama birmatte boru rabbiin si birmata. Namu akka kan kee kana nyaatee dhugu ho. Namu akka kan kee kana uffatee bulu hadda warri feestaala uffatee feestaala keessa bulaa jiru. Namu akka kan keetii kana gartee warri ati akkuma kan kee nama foon qabu. Warri hadda foon irraa dhumee gartee lafeen deemtu ijoolleen sun jechuudha. Hadda osoo achi gadi yaatanii ijoollee kalee ati beektu hadda beekuu hin dandeessu. Lafeen jaraa walitti cabdee kolbaan jaraa walitti cabee namni nyaatee gumalee nama ta'uu hin danda'u. Makiinaanuu beenzila dhuyidu malee deemuu hin dandeessu. Ilmi namaa akkasitti walitti cabee hadda cabnaan akkasisan keessa jirra jechuudha nuti. Nama nu birmatu dhabne osoo cabnana kana nurratti argan. Ashangulliitti boochaa jala kanatti hin argina billaalee. Warra ashangulliitti boochaa jala kanatti argitan muut godha. Obboleeyyan kiyya. Gubannee jirra nuti gubaa keenya gartee yoo foolowarsi kumallee qaba miiliyoonas qabaachuu baanne kuma dhibballee qabaachuu baanne tama qabnuun sagalee olii taana jechuudha. Akkasii inshaallah isinirra dheeressee jira. Gubata kiyyan na lallabsiisaa jira. Warri mana keessa jirtanillee dabaree keessan fudhadhaadha. Yoo isinitti tole profaayilii jijjiiradhaa koottaa ol bayaati nu fakkaadha. Isiniin jechuu barbaada galatooma warri mana keessa jirtan dabaree walii kennaadha. Itti fufame yaada keessan baadhaa. Yoo arra walii dirmachuu baanne yoo arra walii sagalee ta'uu baanne yoomiif walii taana sagaleen kiyyanii dhagaamame. Rasaasarraa miidiyaa sodaata beekaa yoo itti walii galle jechuudha. Kanumaafuu yaada bareedaa kaaftee jirra nutis ijoolleen jijjiirratanis jijjiirradhaa hoottaa sagalee haa taanu. Namni kenna waan usii keessa gaheessan malee rakkoo fageenya irraa dhuftuuf iyyuu hin beeku. Osoo maatiin biyyaa kun ibidda qabsiisee bakkee jiru maraa iyyee jedhee mootummaa kanatti hirke akkuma mootummaa duraanii sanitti mootummaan ammaa kunillee uummata kana akkuma inni qabamuun biyyatti galcha torbee fi 15 akkuma mootummaa duraanii sanitti. Garuu uummanni jallisee rafee jennaan mootummaan irra rafe. Mootummaan dhugaa qaba uummanni majuulaa uummanni seeraan ala biyya ormaa dhufe kun isallee faayidaan qabu. Warri tikeettii murattee karaa seeratiin xiyyaara yaabbatee galu faayidaa isaa qaba gibira kaffalaa ammallee waa hedduuf isa fayyadu. Uummanni majuulaa kun isa fayyadu. Osoo bakka tokkotti illee miliyooneraan dammarame waan dhimma isaatii miti. Kanaaf jecha immoo rakkoo fi abbatuu iyyata abbatuu qunqunfatee jennaan namni ormi ija sii baya. Kanaaf jecha namni callisuu qabu obboleeyyan qabdanii ammallee obboleeyyan qabdan oromummaan obbolummaadha jara keenya. Hedduun namaa immoo yoo waa'ee tanaa dubbatan jechuudha. Koomentii jalatti akkasitti kolfuu baay'eedha meeqaatamtuu jira uummanni kun. Kanaaf garaa walitti hin jabaannu garaa walii haalaafnu yoo tokko murame kun dhiibuu qaba. Jara keenya uummanni akkanaa miti jechuudha. Lammiin biraa garaa walii raafa. Haga danda'amte wal biraa dhaabbannu jedha. Tanaaf immoo yeroo baay'ee akkas wannaatillee TikTok irratti maxxansaa namni baay'een hin arga. Akkasitti waan dhimma qubna garii tana sheer illee godhaati waliif sheer godhaati akkasitti uummata kana ija dabarsa sagalee dhaggeessisaa jedha ganuma jechuu barbaada galatama.
dabaree oliif laata akkasumatti.